Yaa gubbutii godhanati ajjabaa goota. jaalalarraa miti jarri anatti miqqanyoomanii Amma miqqanyaanatti amma ta'anii mul'adha lakkoofsa amma lama lama barreessanii mul'adha. amma mul'ata Qoy mul'ata istaandara gaa'is amma taadhaa qoy balaa dheeraa tosiisa habaay booche. amma hin mul'ata jedhan ka garuu Amma jira ijoollee. qixaatii amma rabbiin sin qaxxa'ee ka'e argitanii lakkoofsa tokko barreessaa Ana jiraaf rabbi maal qaxxa'e neetworkii kiyya no neetworkii kiyya. diddanii lakkoofsa lama barreessitanii achumaan rabbiin ija keessan dura girdoo kaa'e jechuudhaan qophaa kan godhaa Neetworkii kiyya. kabajuma keessanii fi ol deebise malee akka miqqanyummaa keessanitti rabbiin deebisini deebiseera. Dikkaanne isin habaay booche kun girrisoota kiyyaa jedhama girrisaa jedhama yaanii. Akka jarri miqqanyoomanii moo akka jarri miqqanyoomanii an qofti sin argee ati amma nan argine atis na argitee anis si argee bara amma yeroo seentu. Ansin argine amma si arge. Dhiisi reedi. Dhiisi ammas rabbii waan ta'e wayi godha. Yookiin chaarjii fa'a. Chaarjiin dhuguma achi 16. Akkasii gaa. Isin akka barbaadan na dhiibaa rabbi naa wajjin jira. Amma reedii kingedha barreessa komantii kolfaa keessatti reedii kingedha barreessa. Siiduu kingedha. Siiduun kingi wayii hin jirtu reedii kingedha. Maayilaaf fayyii kan siin jedhutu jira. Guys, My amma love in your siiduu meera siiduu king jedha. Reedii king bala akkatti isin beekaa. Siiduu king jedha sinitti meera. Reedii kingitu isaan baasaa lakki kun bar ati girrisaan kennama meeqa beekta girrisaa 200 qofa qabdaa kiyyaa namni 800. Garuu dhuguma ergatti dhuftee dhufan garuu nama 400 qaban ture 600 kan keeti. Siiduu king abeet. Haala kiyyuman na eegat turan. Bas Siiduu king kingi ta'uu Siiduu kiyya. king naan jedhina. Saantima callaa 100. Qarshii abbaa 100 saantima callaa 100 irraa birrii abbaa 100 tiyyuu gatiin isaa tokkuma. Garuu Kiyya birrii abbaa dhibbaa osoo hin ta'in yoon haasa'e immoo rakkoo ta'a kanaaf. doolaara kiyya doolaara faamili qaalii addunyaa irratti. Isinii galaami ismaartonni koo mee warri isinii gale. Lamaan keessanuun jaaladha. By the way, namni na jaalatu si jaalata, namni si jaalatu na jaalata. Haasaa dhumaaf malee quba kana jaalatanii quba kana jibbuu waan jedhamu wayitu hin jiru. Ija bitaaf mirga namni layyee ilaalu garuu mirga bitaa mooma jedhamu jira. Garuu iji mirgaa eenyu iji bitaa eenyu? Iji mirgaa ana iji bitaa siigaa yaani amma dirqamni wayii dhufee harka mirgaa yookaan harka bitaa tokko dhabuu qabdoo jedhee namni harka mirgaa dhabuun fedhu harki mirgaa hin dalaga. Siigalee harki harkuma garuu anam harka kiyya kana lamaan qixa jaaladha. Wanni isa wal dabarsuun takka hin jiru garuu dirqamni wayii yoo dhufe mirgattii dhumarra filatta mirgin tattaafata waan ta'eef. So harka bitaaf mirgaati jechuudha. Akkasuma immoo Hambitaa kan jechuudha. amma fakkeenyaaf kana jibboo jiraate sillee inuma jibba dirqama kun maaliif wanta addaan baane tokko akkamitti hin danda'amu gaa. Qooy hambitaadha jechuudha harka bitaa jechuudha. Eegaa dirqama harka bitaa qofaayyuu miti bar uumamummaan shamarranii kunuu eessa Osoo dirqamni wayii dhufee harka kan kee kamiin sirraa hacitu jedhanii bitaa murtaka. shakkii takka malee. Waynee siiduuna waynee gudee falla. Amma ati odoo si taate maal gootu? Nabil Habibi. Immuruun jedhaan toona ta'e. Indee? Immuruun bari injira immuru ani si hime bar harki kana lamaanuu qixa jaaladha dee bar garaagarummaatti ilaalu qixa. Buusuu? Dhabuun fedhu lamaanuu. Hordoftoonni koo aaraniiru buusinaan jedhaa buusuu? Laalaa dhageeffadhu kaa. Ila sillee yoo taate harka kun lamaan akkamitti garaagara gootee ilaaltu baay'ee jaaladha kanas baay'ee jaaladha kiyya waan ta'eef. Gaati harkuma lama si hime bar an akkamitti harka kiyya kana jibbaati gaafa jettu. Atin jibbitaa harka kee bitaa kana? Ati harka kee bitaa sanan jibbitaa?
Ani amma akkasitti yaadu akka ammatti yaaddetti jechuudha. Namuu yaada garaagaraa qabaami. Amma osoo Ani yaada kiyyaa miti kun. reedii fi ati isa kamiinatu naan jedhanii nuti ija bitaatiif ija mirgaatiin jedha. Osoo ija kan kee bitaa mirga haa balleessan naan jedhanii lakki abadaniin jedheetan immoo morma malee dabarseen si himee bar si himee hin fahamne malee si himee bar namni of kennu hin jiru. Garuu uumama kun uumama malee yaada koo miti baay'ee wayi wantichi. Yaada kiyyaa miti kun yaada ani uume osoo hin ta'in uumatti dhumaan malaali sunummaan shamarran sima dabalatee shamarran gaafuma jalqaba dhuftanuu akkamitti akka dhuftan laal cinaacha bitaa irraa dhuftan mirgarraa miti. You understand me habibti? I am not understand. Qiyaamaa nu baddu angaa. Booda qaamaan dhuftee na hubachiista akkaataan ta'e. Habibti ashankatri qate yaar ka mirgaa sii godheera bakka. Anchiin kan mikafaa maalanno. Bitattii dhumti aateessu mirgi akutu. Otoo akkas jettee bar ani immoo sila ofirra dabarseetan lakki dhiisii anuma kenniisiin jedha bar. Ati of jaallatte dura moote osoo dura lakki. Ofiin jaalladde barri. Dhaggeeffadhu reeti. Edha amma fakkeenyaaf ani osoo wanni dirqamni wayii dhufee si kennurra amma fakkeenyaaf si kennee ati harka bitaa si godhee si kennee. Ani si kenna jedhee maaliif politikatti seentaa? Politikatti waa seenta. Ani yoomi si kenna dee harka kiyya irraa haasa'u jira. Dhaggeeffadhu waa'ee ana harka bitaa na gootee ofii harka mirga taateeyyuu haasofteemi anammoo osoo dirqamni wayii dhufee harka bitaa reediin harka bitaati yoo jedhee harka bitaa kennee mursiisurra of kenneetan tagalagalu naa wayya maaliifi harka bitaa kana kennee reedii kana nyaachisee ka'ee idmeela zalaa sammuu kan koo na waqqasaa ani fi kiyyaa ofitti gaddaa boohaa jiraachuudha jechuudha. Boqonnaan qabu baraanis. Akkasii miti laa galata faamteenee konjoo dhageeffadhu galata faamte. Miira keessaan bahu miira keessaan bahu jedhinaa miira keessaan. Qaama koorra dhageeffadhu qaama koorra dhaabadhee haasaa jira malee anaaf sirra dhaabadhee haasaa hin jiru. Qaama yaani uumamarra dhaabannee haasaarra akka amma xiinxalaa tokkootti malee wanti akkasiin uumamu si jammar hin jiru yaani waan haasa'amuudha malee hin jiru wanni filannoo jedhamu qaama ofiitti irratti. In uumamullee siigale garuu immoo akka haasaa nu amma professional haasaa irra malee waa'ee personality kennatti irra haasaa hin jiru waa'ee dhimma kiyyaaf keessatti irraa miti. Ani immoo na beekta miti waan xiqqoos yeroo naan jedhan achumaan hin mana zaradha akka fandishaa jechuudha akkas baay'ifadheen bakka biraa gahee deebi'a. Yaa Habibti politikanyaa turte isaa turan. Marmaariin ture. Maal marammarta? Marmaarii poolis xaabiyaa keessa qaxaramee hojjetaan ture marmaaruu ta'e. Si kana hiisise Itoophiyaatti gisee wayyaanee falme tokko. Anchi qaldii malee ani jimmatti akka hidhaa ture hin beektaa? Ollaa hin keessa baattii ja'a ol. Harka keessaa qabdii jechuudha innaan Gurbaan qal'aan manaa dhufteeyyuu. Gisee wayyaanee san hiriira irratti aboo bakka ittiin hin dhamin hin jiru bar bakka asitti harka keessaa qaba anchi. Ooy mirmaraa kan dokumentii qabdaa? Ati biyyumatti na eegalteedha. Gurbaa tokko qallaa diimaa wayiitti amma ta'uu reefin si yaadataa jira. Baay'ee tokko jaalallee irraa na qabee na jaallateennis wal jaallannee ture yaa'iin fiqirse jedhamu. Lakkaa Ana amma si bareera nu yisu milikeeffadheera amma walii baana kaa galgala. Amma naa gale. እና እንደዛ ነው ጋይስ ጀስት ፎር ፈን ገረንጂን ጋር ዋጀቱ ሲምቦ ሀርሶፊ ጃርሰብ ጃርቲ ማል ያሳኝ ጃርሰብ ጃርቲ jechuun yaani bakka adda addatti waan ilaalamu hin jiru yoo qilee seenan qilee waliin seenanii tabboo baan tabboo waliin baan yoo milkaa waliin milkaan yoo kasaara waliin kisaaranii so family kiya family siduna baay'ee sin jaaladha warras jala deemtanii amsiin kan maal yaaddaniitu isiin tukin am single warri jettan illee omar akkoon qabu good kuni waanuma bareeda kunillee am single jedhu qoyes jala deemanii
Harka baasu I am single jedhanii. Maal By jechuudha? the way, singliin gaariidha. Warri singlii nama hordofuun gaariidha. Maaliif gaariidha jedhi? Inni carraa argate dhufee dabalamaa. Inni carraa hin arganne immoo waan irraa barataa yaani hiyoot jireenya hin barataa yoone timurtii wasdoal. Eegalee innaa warri kanarraa hafe immootu kalli walli jettee aramni. I am double single illee ni jiraata. Singilii yaaduu bakka. Singilii la akiraati kun Andreeji ta'uun ooltu. Isin double single jette kun. Laala double single jechuun singilii akiraati miti. Hin fahamtu ati laala. Double single jechuun ka friendii wayii hidhee jiru fuudhee dhiisee hin dhiifne ofii qabamtee jirti. Ofii hiyootii keessa seenuu barbaadde akkas jechuudha. Okay. Eegalee malee akka ati yaadde dachaan singiliidha isa jedhamu sanii miti afaan Oromootti gaafa hiikamu. Wayyee ganni ko. Akkasi gaamma garamdee maartare reedi bannaatiin nu yaasi. Mee si dunaa gadi si haa baasu si haa yaamu warri jettan wallaa laazim si dheengadda dhiibbaa isin gootanii jechuudha gara doolaara 100 kasaarsinee. Ani firiyaan hiriyaa koollee fudhadhee deemee jechuudha nyaannee dhunnee bashannannee gala. Mee amma inni ala jira jechuudha gaditti bu'ii sii duunaa dhufee makiinaa si haa fuudhu warri jettan jechuudha itti naa duulaa reediitti.